السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دو أيه مالجت. إذا شيخ بيتني قافي الدون قوى أيه. قافين تيا إشين جلك أبادا نمني سوما ندندين سوم نوائي وقا نمني ركبي أبو جتشورا سنت أجامامي دقيقة تفو في ما صداتني. namni dhukkubbii qabu wayiidha soomanuu hin danda'u jechuudha guutumatti soomanuu hin dandeenye yookaan immoo namni sun dhibeen isaanii yeroo dheeraadhaaf kanarra ture. Dhukkuba kana dhukkubni kun dhukkuba gartee doktorri beelan dandeessu amma nyaachuu qaba amma ammatti sa'a afur irratti dawaa fudhachuu qaba jee moo dhukkuba kana beeynu malee fatwaa godhuu hin dandeenyu beeyta? Dhukkubbii kana beeytanii namni kuni haadha fiyyaa hoggaa mana yaalaa deeman dhukkubbii kuniin dhokataa beeytanii hin mul'atu. Hoggaa qe'eetti galan garuu ni dhibamanii fayyaa hin qabanii otoo dhukawaa xiqqoos ta'u bunas ta'u afaaniin hin qabin sa'aatii dheeraa turuu hin danda'anii dhukkubbiin isaanii garaa keessa doktorri tokko tokko immoo raammoo garaa keessatti jira jedhaniini. Ayyee beelan danda'an. Beela hin danda'an abadan hoggaa soomana amma keessa jiru kana guyyaa jalqabaa soomanii guyyaa lammataa ammoo iyyuu mana yaalaa jiraniin dhabe. Ayyee. Akkaanii dadhaban jechuudha soomana kana hin danda'anii kanaafuu mee maali guyyaa meeqa yookaan immoo nama meeqa nyaachisuu qabanii isaan amma jimaata darbe kana nama 45 nyaachisee jira amma booda meeqa narra jira naan jedhani. Immoo sooma guyyaa takkaatii namuma 60 yookaan immoo 30 kanarratti nama meeqa nyaachisuu qaban jedhee sun gaafatu fedheetti danda'anii waan hin soomne. Hamza ana barreessa yee messenger ana barreessime. Duuba wanni jiru soomana barreen gaddaara jira Ustaad Hamza. Naa obsa yee. Soomana barreen gaddaa turre jira. Ukti. Soomana barreen gaddaatii miika kanuma baranaa kanaayyuu addaan qoodee ofirraa baasaa jaankaa jiru biyya keenyaa ni beektanii miidhee. Kabaranaa waan gootu bikka takka nam 30 nyaachisi jiin dhumatte yookaan immoo guyyatti irra idaatee kiiloo 3 habaaftu ruuza ta'e paastaa ta'e mokoronii ta'e bishingaa ta'e garbuu ta'e qamadii ta'e. Sigalee? Bareeda gaaf en dhagaha gaafin kiyyetti aanu mooyyuu nama jechuun maatii makeenya keessaa nama qoricha wayii kennu jira beektanii. Ayyee. Qoricha kana akka waan jinni nama keessaa baasuu budaa nama keessaa baasuu kana fayyadaa jechuudha kan dibataniif kan ibiddan naqanii olatantu jira. Ayyee. Qoricha kana namaani kennanii hoggaa namni fakkeenyaaf afaansaa jallate maal kunillee ni fayyaa. Kanarratti immoo wanti xiqqoo qalbii namaa cabsu wayiiti gidduu kanatti argama akka waan zarii kenna malee nama biraaf hin taaneefis dubbatama jechuudha. Zarii kenna keessattuu dubartoota bakkaan ta'an wanjaanii nu himaa turanii. Deebisaatii immoo nama kana hoggaa dhibeen isaa kun hamaa ta'e irraa deemuu didee. Hoolaa fa'aa itti qaluu jiraanuun jedhanan ija kiyyaan hin agarree garuu nutti himame malee maatiin nutti himan. Ayyee. Kun maraa jedhanii kaan mulqaa jedhanii laga buusanii hoolaa kana itti qalanii achitti waan godhanan ijaan hin agarree obbolaan kiyya warri argannatti ni himanii. Foon kanas walakkeessa isaa namicha waan kana dalagu fudhataa walakkeessa isaa achumatti lagatti nyaatanii biraa galan jechuudha. Ayyee. Wanti kuni shirkiidha dhiisaa maallaqa isa kanaan argattanis isiniif kafallaa nuti jennee nama kana gorsinee namni kun nu dide jechuudha. Wanti kuni nuti lafa ol kaanee shirkiidha jenneeni garuu wanti kun shirkiidha moo nuti hanguma waa tokko da'awaa biyya kana erga dhufnee waa islaamummaa kana hubanne malee hin beeknu. Hanga dhageenyetti wanti akkanaa kun immoo akka gaarii hin ta'in waan nuuf himamee fi khalaasii wanti kun shirkii tahuu hin oolu jedhee shakkii keessa bu'ee
maallaqa isa kanaan argattanis isiniifin kafalaa firraa dhiisan jedheen. Ukhtii tiyya gabaabdutti. Isaan immoo shirkii kasiin Aya oof ayyee. shirkii kasiin jedhe sheeka fataawaa akkanaa siifime kana fidinaan jedhan. Ani immoo jiru ragaa waan kanarratti waan hin qabneef nin gaafadhamee jedheeni beeka. Na dhagaye yoo isaan fidi jedhan telefoona kiyya kannii fi naatti dubbata taa akka jii. Ta duraa isaan qoricha gartee godhan dubartii teenyaa fi shanyii tee keenya keessa hin jiru jechuun baaxil. Shanyii fi wanni jaamaan jiru. Dawaa yoo godhe sheekni dawaan namayyumaaf taati. Keessaa'uu dubartii teenya malee hin taatu. Shanyii teenya malee namni biraa dawaa kanaan beeku jechuun dura baaxil. Dhara shariyaa islaamaa keessa wanni kanaan jirtu. Taa akkanaa jii. Talamadaa yoo gartee dhibee wanni ettee gartee lagarra geessanii gartee hoolaa qalanii achuma dhiiga buusanii dhiigni lagarratti qalan hajinnii fi dhuquu qabaaddu warri jinnii hojii dalaga gabaabdutti warri jinnii hojii dalaga warra oofisa jinnii hojii qabu shakkii takka malee sheekni taa'ee hoolaa qalu ka taa'ee lukuu qalu ka gartee lagarratti waa qalu ka achirra foon cinaa tokko kaan fudhatee cinaa tokko chirra nyaatanii achirra dhiiga gannaqanii onni jaan shirkii irraa illee shirkii guddoo tanaafuu gorsi waan kana dhiisaa jiru waan kana dhiisa daliila akkamiini gartee isaan lagarra qaluumaa barbaachise yoo qalan gartee kamatti gartee qalanii maa onni hin jennu tanaafuu wanni kun alaa tayyib foon sana yeroo sa wallaalummaa kennaan foon sana nyaannee jirra toobaa wayii nu barbaachisamoo akkam lakki wallaalummaa mee nyaattee mee toobuma gama rabbii deebi'u rabbi nu haadhiisu yaanii itti aansuudha sheeka beekanii anaa fi kaadhimaa kiyya wal dhabe. Naaf eenyutti? Kaadhimaa kiyya yookaan inni gurbaa na fuudhuuf ni kana godhate. Ayyee kaadhimaa kee ayyee. Erga wal dhabnee booda immoo wantaan biraa qabu sana malaanin biraa fudhachuu barbaade beekanii maallaqa sana hoggaa sana abbaa manaa kiyyaa jedheen itti kennee meeshaalee asirraa hedduun itti ergee biddoo jiruu waa jechuudha. Gurbaan kun immoo anaan na sobee na haadhime malee inni haadha manaa biraas qaba garuu ilmoos qaba inni haadha manaa kan akka waan hin feene naaf hima jechuudha. Ayyee mala dhiiraati ayyee tuna. Ani immoo inni immoo ishee sanaama biyya alaa ergaa sibiraan dhufaanaan jedha ani immoo hin dhufinii. Okay, anin galaa maatii kiyyaanis wal taanee jechuudha. Kana mala harka waan kiyya kana baafadhuun hin fedha. Atiin dhufiniiti ani ji'a akkana ji'a ramadaanaa booda ergan soomana hiikee booda nin dhufa nin galaa ati ammaaf immoo meeshaan sibiraa qabu sana maatii kiyyatti geessi meeshaalee handura warra kiyyatti geessi jedheen itti erga inni na sobee warra isaatti hin galate anaan iddoo akkanaa magaalaa akkanaa jira naan jedhee na sobee jechuudha. Ani immoo kalaasi ati meeshaa kanas warra kiyyatti naa geessi maallaqaan sibiraa qabu sanallee itti naa kenni meeshaa afetti aanaa dabalanii galleetiin cidha godhannaa jedheen beeka. Haa duuba maal jedhe? Gurbaan kun guyyaa hedduu qaxaree warri kiyyallee jaarsummaa hedduutti deddeebi'anii ergaa ni baqataa yookaan ni dhokataa yookaan akkasii giddiin qabanii too guyyaa har'aa guyyaa kamisaa kana fuudhee maatii bira geessa jechuudha. Ani immoo wanna kana wanni dalaguuf haqa kiyyatan harkaa baafatuu fi haqii isaa kan natti baate yookaan gaafa samma harii takka warra kiyyaaf kenne kana ani herreegeen kennaa fi gurbaa kana gadi na haadhiisuun barbaada jechuudha. Maaliif na sobaa dubbii haqaa takkayyuu irraa hin argu haadha manaa tosoo qabuyyuu ani hin qabu jedheen akka katee iddoo ilmoo qabuu hin qabu jedheen akka kateetiin anaanni kana godhe jechuudha. Maatiin kiyyallee immoo erga haadha manaa qabaatuu fi immoo dubbii sobbaa hedduu irratti arganii maallaqa inni sobaanarraa nyaataa jiru kana arganii maatiin kiyyallee aarii itti qaban. Kanaaf immoo ani maallaqa kiyya kana haala kanaan yookaan duniyaa tiyya tana haqii tiyya tana haala kanaan barbaadachuu kiyyaa fi dilii wayii narratti ni argamti ani sobeetiin maallaqa kiyya kana karaa kanaan harkaa fudhachuu kiyyaa. Maallaqa keerraa fudhachuu mirga qabdaa neenna udaf kakeeti san shakkiin godhini gama jaarsummaatti jaarsa keeti
atummaanu jaarsaqana gurbaan kun amma niqaasi godhatee dirgim gootee maallaqa ani dubartii teenya tana yeroo hedduullee dubbadhee jira. Dubartii teenya keessaafuu tagartee biyya Arabaa jirtu. Dubartiin Ameerikaa fi Awustiraaliyaa fi Awurooppaa fi Kanaadaa maarree jirtu waan akkanaan godhan. Ummata ismaartii isaan ummata khaxaraa beeki. Dubartiin achi yaala jirtu dubartii khaxara. Isin immoo hedduu gowwoomtan. Dubartiin karaa biyya Arabaa ana qumaan isinitti hima. Dhiiree hedduutu kana isinirraa nyaachuu jira. Kun amma niqaa godhateetu sirraa nyaate ati numaa wayyaa'u. Ka fireendii akkanatti irraa nyaatu jira. Fireendii gartee jaalattee mana nuu jaariyattee maallaqatti ergitu jira. Akkanatti hedduu nyaadhamtee jira. Ati imma jaarsa keetii bagarraa fudhatte sanirraa fudhatte tammoota walii kuufi nayiiqii an san keeysan seenu. San keeysan seenu. Dafka kee immoo irraa fudhachuu mirga keeti. Dafki kee dafka keeti. Si galu jira waan isin jedhu jiru. Sheekha bakka tokkotti immoo gurbaan kun na sobuu malee gurbaan kun ni qamaa naan jedha obboleessi isaa jechuun immoo bakka qamaatii kanatti yaani nama yeroo amma kanatti qooda khidmaa diinii keessatti gareewwan adda addaa irratti fudhachaa jiru waan ta'eef immoo wanta kana akkaaniin irraa argaa jechuudha. Wanta dhugaatii fi qamaatiin adda addaa qabu kana jechuudha. Barnoota hedduun irraa argadhe jechuudha. Gurbaan kun ni qamaatii kanas guyyaa hedduu hoggaan itti dawwalu lakkii bar caatii takkaadhuma kiyyaa wajjin bar oddoo keessa cabsannee qamaa jirra jedhan maali samaaf qamaatan maali namni islaama taatee akkamiin qamaata fa'aan jedhani lakkii bar caatiin haraamummaan qabdu ani hedduu sin qama'u naan jira ani bakka qamaatii kanarratti illee ani jechuun namni araada qabu kunis anaanii yookaan diinii kiyya kaniin itti deemaa jiru yookaan immoo gara fuulduraattis niin kaddamadha jedhee yaadu kanarraayis na gufachiisina jedhee yaadan qaba. Kanaafuu obboleessi odoo waan feetee gootee qamaatii irraa deebisuu hin dandeessu naan jee qurxiin atti hime jechuudha. Obboleessi isaa wajjin dhalate. Bareedaayyee ati immoo gurbaa kana nis ni qamaa ni salaata ni salaata. Wallahi ani salata khanuma salata tarawih le hoggaan ani sitti dawwalu tarawih jira naan jedhani maatiin sa'aatii manaa saafaan jechuudha. Okay. Innimma dara dura. Mata nama qofa salaatee hoggaa kaanis salaatee ani garuu irraan beeku kaayisaa bira wanni ani isaanii quba qabu hin jiru wanni wal beeknu hin jiru. Inni taraa dura jaartii isin qabu akkana maal jeeti gartee oowwee hedduu gallakkisee sin kaasi godhatee jechuudha. Achi booda dhageessee atillee gartee jibbitee jaalala isaan qabdu maati? Haqaa waan haqaa. Ani jaalala isaan qabu narra guddaadhallee sheekha dhugaa dubbachuudhaaf nama waggaa 21 ta'u inni nama waggaa 40 wayiin taanatti fakkaata. Waggaan suuraa ilaalu nama guddaadhallee ani garuu kanatti guddatelleedha sheekha umriin isaallee natti guddate immoo anaan dasuu nan jenne nama diiniin isaatillee nama diinii guddaa qabu natti hin fakkaatu. Namni diiniin isaa yookaan gadi dhaabbannaa qabdu tokko dubbii sobaa dubbii haqan taane maatii kiyyaanillee mana bitaaf jedhee maallaqa narraa fuudhuudhaan jechuudha. Mana bita jedhee sobee maallaqa akkuma ganaa akka ergitu maqaan jijjiiraa jedhee guyyaa abbaan kiyya beellamanii iddoo mana bitame jedhan sanitti argamanitti ni baqate jechuudha. Bilbila ana qilleensarra na hidhee baqate baatii 7 dura erga baatii 7 maatii kiyyatu siisteemaan miila natti na bilbilchiise malee iddoo hin bilbilu jechuudha. Namicha kanaan fedha isaallee hin qabu jechuudha. Maatiin kiyya ammoo Okhti akkitaatu amma gabaabduu ki gootu haqa kee irraa fudhachuu mirga qabda taakkaji haqni kee haqa keetii shari'aan haqa kee gartee wanni isin gootu haqni kee dafka keetii haqa kee akka feetetti irraa fudhadhu kakaanii immoo manguddoon isin jidduutti alaaltu hayeji akkas kaysin lameenii manguddoon isin jidduutti alaaltu akkasi galatoon jazaakillah.